addatti kaalamuu qabu dhimmi guddaan hojii guddaa barbaadu dhimma Moyyaaleeti. Moyyaalee irratti siyaasa bal'aadha kan gaggeeffamaa jiru. Konfliktii salphaa ta'e miti kan gaggeeffamu. Sun bishinaan karoora cimaadhaan hojjechuu barbaada. Kana bal'inaan asirratti kaasuu hin barbaadu. Abbootiin gadaa Booranaa sirriitti hin beeku mari'annee jirra waan ta'eef dhimma sirriitti hojjetamuu qabu. Dhimmi Moyyaalee dhimma Booranaa qofa miti, dhimma Oromoo guutuuti. Dhimmi Moyyaalee. Oromiyaan international gate balbala addunyaatti baasu qabaachuun irra jiraatti. Lixarrattis haa ta'u, baharrattis haa ta'u, kibbarratti qabaachuun barbaachisaadha. Maaliif? Ammaan booda xiyyeeffannaan keenya, hojiin keenya misoomoo jenne daldala. Daldalli keenya guddaan jiru keessaa tokko karaa kibba kanaan kan qabnu wanta baay'ee hojjenne. Jireenyi Booranaa horsiisee bulaadha, beellada qaba. Gabaa garuu hin qabu. Booran yeroo hunda beellada gurgurachuudhaaf Finfinnee ilaaluun irra hin jiraatu. Moqaadishoon isaaf gabaa ta'uu danda'uu qaba. Naayiroobiin isaaf gabaa ta'uu qaba. Mombaasaan isaaf gabaa ta'utu irra jiraatu. Finfinnee dhufuur Moyyaalee kaasee hanga Isoolootti Marsabeet guutuun kan Booranni keessa jiraatu akka barbaadetti keessatti hojjechuu danda'u hin barbaachisa balballi sun.